Ergaa ajaa'ibaa tokko isiniif hima. Ergaa kiyya kana eegaluun duratti sheer duwit koppilinkii godhuudhaan nama hunda biraan gaha. Namaaf ergaa guddaa isaaniif ta'a jedhee abdii qaba waan ta'eef. Gurbaa tokkotu gindhiirirraa dhufe. Dhibeen isaa sihrii jaalalaati. Mucayyoon takka isa jaalattee sihrii jaalalaa garatti nyaachiste. Maaliin? Sagaraadhaan isa nyaachiste. Sagaraa ufiit irratti hojjette. Gurbaa kanatti qaraanee irraa dubbatee akka ammaan isiniif himaa jiru kana nuuf hime. Dawaa kana akka kiyya irratti argitan kana garatti obaasnee karaa haqqeedhaan keessaa bahe. Dawaan kuni dawaa ajaa'ibaati. Sihrii garatti nama nyaachisan, ciniinnaa garaa, bokoka garaa, duyda nama dhukkubu, waswaasa namatti gadhiisu, qaama namaa kan namatti ulfaatu akka gaaraa waan sababaa fayyaa isiniif ta'u keessaa isa tokko. Dawaa kana namni barbaadan bilbilli keenya profaayila jala jira. Kanaaf kottaa fudhadhaa isiniin jenna. Warroonni as dura fudhatanillee hin jiran jijjiirama guddaa irratti argatanii jiran. Barumsi fayyaa yeroorraa yerootti akka isin bira ga'u yoo barbaadan YouTube keenya kaas gubbaarra gartan kana subscribe godhuu hin dagatina.